Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugootti aanaan migiraa aanaalee kutaa magaalichaaf muuxannoo hojii qooduun waajjiraalee sadarkaa zoonitti ijaaraman daawwachiise. Daawwii taasifame irratti itti aanaa kantiibaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa dabalatee hojii raawwachiistuu olaantuu kutaa magaalaa Luugoo adde Kadiijaa Jamaalii fi hoggansa kutaa magaalichaa fi bulchitoonni aanaalee bakka jiranitti gaggeeffameera. Muuxannoon qoodamee sadarkaa zoonitti waajjiraalee kanneen akka waajjira bulchaa zoonii, waajjira paartii, waajjira nageenyaa, waajjira jarmiyaalee fi waajjira eksteeshinii fayyaatti ijaaramanii tajaajilaaf banaa kanneen ta'anidha. Bulchaan bulchiinsa aanaa migiraa obbo Roobaa Nashaa haasawaa baniinsaa taasisaniin hawaasni kallattii hundaa fi karaa guutuu ta'een ijaaramuu danda'uu isaatiin misoomni jalqabame hundi galma gahuu danda'ee jira. Kunis gara fuulduraatti itti fufa jedhaniiru. Hawaasni keenya ijaaramee ollaa isaatiin paartii irratti karaa guutuu ta'een ijaaramee hojjeteen misoomni kun galma gahee jira jechuudha. Kun immoo itti fufaa jechuudha. Tumsi hawaasni aanaa migiraa hoggansi kutaa magaalichaa fi bulchiinsi magaalaa kallattii kennaniin waajjira sadarkaa zoonitti akka ijaaramu gochuun istaandaardii kenname oliin ijaaruun tajaajila hawaasaaf banaa gochuu dandeenye jirra jedhan. Hawaasa bal'aa aanaa migiraa kutaa magaalaa keenya jaalleewwan kutaa magaalaa jiran magaalarraa kallattii kennanii biiroo yookiin waajjira 3 zoonii irratti nu barbaachisadhanii kabajamoon kantiibaan keenya kennan daran daballee gandi gara fuulduraa ijaaramuu danda'a. Jenereeshiniin gara fuulduraa itti laaluu danda'a kan jedhu zoonii 5 sanii olitti kan ijaarame ta'udha. Zoonii 6 irratti waan ta'eef kuni bu'aa keessatti baay'ee galatooma. Hojii raawwachiistuu olaantuu kutaa magaalaa Luugoo adde Kadiijaa Jamaal waajjira ijaaruu qofti galma miti jechuun tajaajilli guyyaa abbaa dhimmaa sadarkaa zooniitti kennamu kun qixa sirrii ta'een kennamuu qaba jedhan. Hojiilee sadarkaa zooniitti gadi buusuun hawaasni baasii hin malleef akka hin saaxilamnee fi deddeebii abbaa dhimmaa kan hambisu ta'uu hubachuun mootummaan hojjechaatii jira jedhan. Tajaajilli kennu keessa tokko hawaasni guyyaa abbaa dhimmaadha. Aanaa saabira odoo hin ga'in dura zoonii irratti argachuu qabu. Koree sun ijaaramee tajaajila kennuu qaba akka mootummaa akka paartii. Tajaajilli iddoo tokkotti akka argatuuf eenyatti kaayyoo kanaaf barbaadame jechuudha. Asii deemee baasii saaxilamu. Deddeebi'ee immoo dabaree nan geenye jechuurra qe'eessaatti tajaajilli akka gahuu danda'uuf mootummaan kan hojjechaa jira jechuudha. Kanaafuu uummata keessaa baataniif tajaajila isinirraa eegamu kennuu qabdu jedhaniiru. Itti dabaluunis warreen sadarkaa zoonitti waajjira ijaaruun tajaajila hawaasaaf si'ataa dhaqqabamaa gochuun akkasumas qulqullinnaa fi baay'inaan kallattii mootummaa fudhachuun hojjetaniif galateeffataniiru. Warreen zoonii keessa ijaartanii tajaajila hawaasaaf si'ataa dhaqqabamaa gootanii qulqullina baay'inaan kallattii mootummaa fudhatanii hojiitti hiitanii maqaa bulchiinsa kutaa magaalaatiin guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Itti aanaa kantiibaa fi itti gaafatamaa damee tajaajila diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Mulaatuu Dhibbaa kallattii kennaniin zooniin ijaaramuun hojimaata durii osoo hin ta'in iddoo tajaajila sirriitti argatan ta'uu beektanii tajaajila argachuu qabdan kallattii hundaan sadarkaa zoonitti argachuun fayyadamummaan keessan mirkanaa'uu qaba jedhan. Kanaafuu muuxannoo aanaa migiraatti argine kun aanaalee hundattuu babal'atee arguu qabnas jedhaniiru. Caasaa zoonii yeroo ijaarru bulchitoota maaliif waadaa seensifne caasaa zoonii ijaaruu jechuun uummata kana tajaajiluu ta'uusaa akka beektaniif jechuudha. Isinillee warri addana jirtanii kana booddee galiin zoonitti yeroo gadi bu'u iddoo dhattu deddeebitee taaksiidhaaf maaliif saaxilamuus hin barbaachisu, salfii qabachuus hin barbaachisu, asumatti dhuftee nagahee kee kutattee galtaa jechuudha. Lammaffaa nageenya kee rakkoo nageenyaa sodaa qabda taanaan namni dhagaa mana keetti darbatu jira taanaan safaraa kan si sodaachisu abbaan gulbee jira taanaan baala gulbatuun zooniin hin qaba jechuudha. Maaliif caasaa nageenyaa qaba? Even ragaa walii ta'ee poolisiitti illee beeksisuu danda'aadha. Ittaanee rakkoon kanaan dura turanii siyaasaa fi propagaandistoonni biyya keenya diigaa turanii sadarkaa zooniitti illee dhufanii namoota kakaasanii jeequmsaaf kaasu yoo ta'e illee nun barbaachisu nu misoomaadhaaf kan nu ijaaramnee jirru. Kanaaf illee ittiin warra jeeqaniif rakkoo uuman illee ittiin hambisuu dandeenyaadha. Aanaaleen kutaa magaalichaa muuxannoo qooddatan arginee dubbifne tokko muuxannoon akka aanaa migiraatti argine kun gaariidha. Aanaaleen biroos gaggeessummaa itti kenname cimsachuu fi kutannoo qabaachuun hawaasaaf of kennanii hojjechuu qabu jechuun yaada isaanii kennaniiru. Hojiin kun kan hojjetamee fi uummanni tajaajila akka argatuuf malee waajjirri ijaaramee akka taa'u miti. Kanaafuu hojii barbaachisaa ta'ee gadi bu'uu qabaata. Akkuma jedhametti waraqaa eenyummaa ta'uu danda'a, galii ta'uu danda'a, hojii adda addaa ta'uu danda'a, gadi bu'uu qaba. Hoo gadi hin buune ta'e ammas tajaajila wanna kan ijaaruun bicha bu'aa miti. Kaleessa akkatti hin turre Oromoon akkatti beeka, akkatti hojjetee beeka baddamarraa qabi, akkatti mul'isaatiin hin jira. Baga mul'ise aanonni kennallee qaxanoonni kennallee baga hojii kaleessa
hoggansi waan nuun godhu hoggansi hojii mul'isu ka jedhamu sani qacaleen har'a lafaa dhufu kallattii kaayatee fudhatee bu'aan har'a argameetiniin galmoota gugurdoo eebbisaa jira dhaabbateetiniin.